Harka fuunee asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB baga buuqaa birraa geessanii baga bara haaraatti ceetan sin jenna. Qophiin ispoortii FIB torban lamaaf adda citee ture sababa qophiileen ayyaana televezyiinii FIB irra tamsa'aa turaniif deebii dhufeeti kan jiru. Akkuma waliifatamee qophii ispoortii FIB keenyaatiin dhimmoota ispoortii biyya keessaaf biyya alaa argannee xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan waliin turu ta'a. Istuudiyoo keessaa jireenya dinqisaa fi ashannaa fi darajee ogeeyyii kaameraa keenya Lammii Solomoonii fi Roobsan Dajanee waliin ta'uun turtii taasisna. Hamma xumura qophii keenyaatiin waliin turan affeerraa keenya eessayyuu deeminaa sanii jenna. Ispoortiin FIB turtii taasisnu keessatti dhimma ispoortii biyya keessaa arganne leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaatiin kontiraata garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin qabu waggaa lamaaf dheeressaniiti kan jiran. Leenjisaan kilaba Bahar Dar Instructor Abrahaam Mabraatuun immoo ekspertii FIFA ta'uun filatamaniiti kan jiran. Waa'ee kanaa biyya keessaa filannee kan laaluudha. Garaatii baanu Premier Leaguein Ingiliz torban torbaffaa isaatiin sababa giftiin Ingiliz Queen Elizabeth addunyaa kanarraatii lubbuun darbaniif adda citee ture deebi'ee dhufeeti kan jiru. Taphoonni dhuma torban kanaatti taasifaman jiru. Waa'ee taphoota sanaa kaasnee kan laalu ta'a. La Ligaan torban jaffaa isaatiin deebi'ee dhufa. Liigii Faransaay irraa taphoonni filatamuu kaasnee ilaalu jira. Dhuma torban kanaatiin Olympikas Liyoonii fi Paris Saint-Germain taphni isaa waliin taasisan eegama. Roomaa fi Atalantaan torban kanaatiin tapha seeraa eegama waliin taasisan eegama. Dhimmoota biroo kaasnee kan waliin ilaallatu ta'a. Taphataan beekamaa teenisa dirree Roger Federeris turtii waggaa 24 booda soorama baheeti kan jiru. Waa'ee kanaas gabaabsinee waan ilaalu jira. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenyadha. Eessayyuu deeminaa sanii jenna. Ashuu. Wayya. Kam? Jirra. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Baga buuqa biraatti ceete. Ameen walumaan. Ganni kam darbe? Ganni bareedaa ture. Barri haaraas haalumaan fudhatame yookiin immoo simanneerra yaadna. Asheen gaheera. Asheen Anyways, gara dhimmoota keenyaatti jiru torban darbee egaa sagantaan keenya wayita lama adda citeeti kan ture sababa qophiileen ayyaanaa televezyiinii FIB irraa tamsa'aa turaniif har'a deebinee dhufneeti kan jiru. Dhimma biyya keessaa arganne tokko leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaatiin waggoota lamaan darbaniif garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin leenjisaa akka ture hin beekama. Kontiraan isaanii fulbaana 18 ture akka dhaabata Itoophiyaatti torban lama booda kan expire godhu yookiin immoo kan goolabamu. Amma gaafa federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kontraata leenjisaa kanaa dheeressuu isaanii ifoomsaniiti kan jiran. Dhimmoota diiteelii ta'an kontraata leenjisaa kanaa isatti aanu haaraa wajjin wal qabate wantoonni jiran gaafa wixataa galma federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti ibsi ni kennama jedhameeti kan jiru. Waa'ee kana kaasnee haa jalqabnu. Leenjisaan Hubatu Abaatee waggoota lamaan dhufaniif ammas garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin turtii akka isaan taasisan ammaan ifoomeera. Wanti hafu yoo jiraate akkuma amma kaasuuf yaaddee waliigaltee sana keessatti wantoota jiran gadi fageenyaan ibsa miidiyaaleef gochuutiin ala waggoota lamaan dhufan garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin itti fufuun isaan waan jala sararamee beekameerudha. Waggoota lamaan darban qabxii bareedaa agarsiisanii kan turan leenjisaan Hubatu Abaatee ammaan kana waggoota lamaan dhufaniifis akkasumarree itti gaafatamummaan isaan itti kenname kana fiixaan baasuuf tole jedhanii kan fudhatan fakkaatu. Leenjisaa Hubatu Abaatee wajjin kaafnee wanti dubbannu jiraate kanaan dura qophiilee keenya garaagaraa irratti yeroo baay'ee kakkaasaadha kan ture jireenyaan. Jijjiiramoota guddaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa erga obbo Isaayyaas jiraa dhufanii walii wal qabatanii qabxiiwwan fooyya'oo galmeessaniiru jennee kaasneerra. Waancaa addunyaa 2000 waancaa Afrikaa 2021 irratti hirmaataniiru. Akkasuma waancaa chaaniif xumuraaf darbaniiti kan isaan jiranii hirmaannaa waancaa chaangahaniiru. Aljeeriyaa sabara 2023 kana kan qopheessu turtii waggaa jaabuudha gareen biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo jalqabaaf dorgommii waancaa chaaniif kan darbe. Akkuma sila kaasuuf yaaltee asite immoo waancaa Afrikaa Kaameruun qopheessee kan bara 2021 kan darbe jechaadha. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gara waancaa sanaaf gulaallii taphoota yeroo darbu turtii waggaa 8 booda ture. Erga Sawunnat Bishaaw waancaa Afrikaa bara 2013 Afrikaan kibbaa qopheessee irratti gareen biyyaalessaa Itoophiyaa hirmaatee asitichi inni kun jalqabaa ture. As keessatti wanta si kaasuu barbaadu jiraate gulaallii waancaa Afrikaa isa bara darbeef jechaadha. Taphoota 6 taasifaman keessaa taphoota 2 Instructor Abrahaam Mabraatu biyyaalessaa Itoophiyaa kan dursan. Shoorri isaanii keessa ture jechuudha. Waancaa addunyaa Afrikaa 2021 hirmaachuu irratti Hubatuun tapha lama qofadha kan tapha afuridha kan taasisan.
garee biyyaalessaa Itoophiyaa dursuun jechaadha. Instructor Abrahaam Mabraatuun immoo maayyuu kan yaadannu garee biyyaalessaa Cote d'Ivoireetiin garee biyyaalessaa Nicolas Pepe fa'aa of keessatti hammatee jiru galcha 2-1tiin Staadiyoom Intarnaashinaala Bahar Daaritti injifachuun isaa yaadatama. Inni sun ka'umsa ture jechuun danda'ama. Ta'us garuu boodarra hubatuunis dhufee itti gaafatamummaa isaa fi immoo qabatee itti dhufee garee biyyaalessaa Itoophiyaatiin waancaa Afrikaa bara 2021 sirriidha. Qabxii Beeniin irratti gaggeeffamee eeguun akkuma jirutti ta'ee garuu gareen biyyaalessa Itoophiyaa gahumsa agarsiiseetiin kan darbe jechuun danda'ama. Yeroo sanaaf Madagaskaarii fi tapha Beeniin gidduutti taphatame irratti of course inni akka Itoophiyaan dabartuuf gahee mataa isaa bahateeru qaba. Garuu immoo gahee kana Madagaskar sababa injifatamteef sababa kana ture kan Beeniin sababa injifatteef ture injifachuu Madagaskar sababa Beeniin injifachuu dadhabeef ture karaa waancaa osoo hin malin Itoophiyaan kan imalte haa ta'u malee garuu shoorri isaan jalqaba hojjetan yookiin immoo gallee taphoota darban irratti gahumsaan agarsiisan akka isaan kanatti fayyadamanii gara waancaa Afrikaa 2021tti darbaniif gahee isaa bahateera jennee kaasuu hin dandeenya. Ammaan kana waancaa Afrikaa 2023 bara dhufaa jiru kanaafis amma garii isaanii keessatti garii Egypt fa'aa Maalaawiin fa'aa Giiniin fa'aa keessatti mul'atan keessa jiran keessaati sadarkaa tokkoffaatiin kan isaan dursanii jiran sadarkaa tokkoffaarra jiru jechaan amma kana qabxii gaariidha jettee kaasuu dandeessa. Taphoota lamarraati qabxii sadiidha kan argatan garee biyyaalessaa Misriin injifachuun hojii manaa isaanii isa guddaa ture jechuun danda'ama. Waan fedheef ammoo waa'ee garee leenjisaa kanaa kaasnee dubbanne kontiraata leenjisaa kanaa dhiyeessuuf torbanoota lamaan darba otoo gara Ruwaandaa hin imalin dura taphachaaniif baay'ee keessaan marii taasisaa kan turan keessattuu dhimmoota faayidaa dhuunfaa wajjin wal qabatan haala kafaltii miindaa kun biyya alaatti amaleeffatame sana Awurooppaatti fakkeenyaaf leenjistoonnii fi taphattoonni kilaboota garaagaraa gara kilaboota garaagaraatti hundeemin dura waliigaltee isaan taasisan jira. Diiteel dhimmoota miindaa wajjin wal qabatan faayidaalee cinatti ka'uu qaban motiveeshinaali wajjin wal qabatee motiveeshinirraa yeroo tapha tokko injifatan motiveeshinaali isaan argatan jira. Akkasumas qabxii walitti fufinsaatiin yeroo taphoota injifachaa deeman boonisiin isaan argatan kun jira. Akkuma qabxii sana irratti hundaa'e waan ta'eef wantoonni kun diiteelii gadi fageenyaan barbaadu beekamaadha. Kan kun Itoophiyaa keessatti amaleeffatamee ture. Leenjistoonni gara kilabootaatti yeroo deeman otoo hin deemin dura dhimmoota kana diiteelii kaasanii yeroo isaan marii taasisan yeroo isaan agriimentiif waliigalteef dhiyeessanii mul'ateen beeku ture. Fakkeenyaaf amma wanti isaan kaasan keessaa tokko ofishaal hin taane garuu keessaa waan taasisamaa ture maatii koofiyyuu heelz inshuraansiin na barbaachisa fayyaan inshuraansiin fayyaa maatii koofillee na barbaachisa waan jedhu kaasanii kan jiran kan boba'aa wajjin wal qabatee haawusa allowaansii wanta biroo faayidaalee biroo wajjin wal qabatanii miindaan cinatti jechaadha. Sababa kanaafidha ture kan lafarra harkifatee ture. Kanaaf alatti gaa leenjisaan kun taphoota garaagaraa dorgommiiwwan garaagaraa 34tti garee biyyaalessaa Itoophiyaa dursaniiti kan turan. Tapha gulaallii waancaa Afrikaa 4, tapha gulaallii waancaa addunyaa dabalatee, taphoota gulaallii waancaa Chaan, Seekaafaa dabalatee, kanaaf alatti immoo tapha waancaa Afrikaa gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gara Kaameruunitti marii taasisee sadan taphoota ramaddii sadan tokko qixa baheenatti fakkaata tapha lama injifatamee kan ture gareen biyyaalessaa Itoophiyaa. Walumaa galatti taphoota 34tti garee biyyaalessaa Itoophiyaa dursaniiti kan jiran. Maybe tarii erga sawunnatti bishaawutii asitti leenjisaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa maatii kubbaa miilaa Itoophiyaatiin jaalatamu. Kontiraan isaa dheereffamuu isaatiin namni kamiyyuu irratti walii galuu danda'uu fi mormiin kamiyyuu. Jalqabumayyuu kan yeroo kaastu yeroo Obbo Isaayyaas fa'aa yeroo filannoof qophaa'aa turan yoo an kan filatamu ta'ee leenjisaan gootoo baatee garee biyyaalessa Itoophiyaa waliin itti fufa jedhanii yaadni isaan kaasaa turan maatii kubbaa miilaa biratti illee fudhatama qabaachaa ture kan inni ture. Haa ta'u garuu kan isaan maatii kubbaa miilaa biratti xiqqoo yaadni Obbo Isaayyaas jiraafaa fudhatama dhabe yoo jiraate yoo isaan itti hin fufne garee biyyaalessa Itoophiyaa kanaaf leenjisaa kana itti fufsiisanii yoo isaan darbuyyuu ta'e yookiin immoo yoo hojii kana gadhiisu ta'e leenjisaan kun itti fufuu qaba yaada jedhamu maatii kubbaa miilaa biraarree ka'aadha kan ture. Ammas maatii kubbaa miilaaf badhaasa isaanii isaan barbaadan kana kennaniif jennee jala sararee dubbachuu dandeenya. Kontiraanni haaraa isaanii hamma fulbaana bara 2017tti itti fayyadameeti kan jiru. Dhimma keenya biyya keessaa arganne sabira haalaallu Instructor Abrahaam Mabraatuun leenjisaan Bahar Daar sabbataa duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaas hubatoo abaatiin dursaa qabachuun leenjisaa akka turan yaadatama. Leenjisaan kun ekspertii teeknikaa fiifaa ta'uun Itoophiyaa bakka bu'uun filatamaniiti kan jiran nama jalqabaas ta'aniiti kan jiran. Egaan leenjisaan kun kanaan dura
muuxannoo isaan kubbaa miilaa irratti qaban bal'aa akka ta'een beekama. Keessattuu Yemanii fi biyyoota Eeshiyaa garaagaraa keessatti muuxannoo isaan gonfataniitiinidha kan isaan filataman. Leenjisaa waa'ee Inistiraaktar Abrahaam Mabraatu waan tokko tokko haa dubannuuti. Inistiraaktar Abrahaam Mabraatu yoo kaaftee ilaalti gara garii biyyaalessa Itoophiyaatti osoo hin dhufin dura garii biyyaalessa Yemen ture kan isaan leenjisaa turani. Akkuma beekamu garii biyyaalessa Yemen rakkoo adda addaa keessa jirtu waancaa Eeshiyaatiin gahanii turani. Kun immoo sadarkaa olaanaatti akka isaan xiyyeeffannoo keessa galan inni isaan taasise inni jalqabaa isa kana jettee tilmaamuu dandeessa. Garii rakkina keessa jiru taphattoota normaalii bakka sammuun isaanii guutummaan guututti boqonnaa irra hin jirre taphattoota waan baay'ee yaadan kana waancaa Eeshiyaa xootiin gahuun isaaniitiin wal qabatee xiyyeeffannoo keessa galaniiru. Gariin biyyaalessa Itoophiyaas Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaas kana argeetti natti fakkaata yeroo kana. Garuu osoo waancichan taphatiin kan isaan gara garee biyyaalessa Itoophiyaatti dhufa wanti si dhibu jireenyaan garii gulaalii sana dabarsanii waancaa sana irratti osoo normaatiin kallattiitiin gara waamichi garii biyyaalessa Itoophiyaa biraatii isaa garii biyyaalessa Itoophiyaaf isaan waamamnaan isa kana dhiisanii dhufanii tokko sababa biyya isaanii waamamu waan ta'eef atoo irratti hirmaatanii ta'e kana caalaa xiyyeeffannoo guddaa argatu yaanni jedhamu ka'uu danda'a ture. Sababni waancaa Eeshiyaa irratti yeroo hirmaatan biyyoota Eeshiyaa garaagaraa waliin akkasuma leenjisoota Eeshiyaa garaagaraa waliin akkasuma miidiyaa Eeshiyaawwan keessa jiran akkasuma miidiyaawwan Awurooppaa waliin carraan isaan wal quunnamuuf qaban bal'aadha ture. Haa ta'u malee gara kanaatti erga dhufanii as garee biyyaalessa Itoophiyaa irratti taphoota muraasa erga leenjisaniin booda gara sabbataa imalanii sabbataa waliinis akkasuma yeroo muraasa dabarsaniiru. Ammaan kana immoo Baahir Daar faana bara kana akkuma beekamu taphattoota baay'ee ture kan isaan gara Baahir Daaritti fidanii siizinii guutuu waliin dabarsuuf. Gaafiin qabu sadarkaa taphoota xumuraatiin ture Baahir Daar Pirimeer Liigii keessa turuusaaf kan mirkaneeffate ergasiitii sadarkaa 10ffaa qabateetti yoo dogoggoruu baadheef kan xumure Baahir Daar Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin baay'ee qoramanii ture jechuun danda'ama. Taphoota walitti fufisaan istaadoomii mataa isaanii istaadoomii deeggartoonni Baahir Daar bal'inaan irratti argamuu danda'amu jedhamu irratti mataa isaa irratti illee baay'ee isaan qabxii isaan gataa turan yeroo isaan injifatamaa turan argaa ture. Sirriidha gariin isaan qabatanii gara Baahir Daaritti dhimalanis yoo kaaftee ilaalte garii isaan waliin mijatudha jechuun ulfaata. Sababni isaa taphattoota barbaadan gara garichaatti fidaniiru jechuun gara Itoophiyaa keessatti wanti kun wanta amaleeffatameeru miti. Taphata leenjisaan taphattoota barbaadu hundaan argata yookiin immoo osoo leenjisaan gara garichaatti dhufee hin qacaramiin iyyuu taphattoonni dhufanii yeroo isaan dhufan baay'ee argameera. Garuu bara kana isaan Baahir Daar waliin taphattoota baay'ee ture garichaatti kan isaan filan akka haala gaariitiin bara kana dorgomaa ta'anii itti fufuuf garuu kun ta'uu hin dandeenye. Ekspertii teeknikaa fiifaa ta'aniiti kan isaan jiranii. Kan ammoo garii kana faana yookiin immoo kubbaa miilaa Federeeshinii garee kubbaa miilaa Baahir Daar waliin waliigalteetiin akka waliigaltee isaanii adda kutan miidiyooliin garaagaraa gabaasan. Kana booda kan walii walqabate. Baahir Daariitiin leenjisan jechaadha. Baahir Daar leenjisoota haaraa barbaadachaati kan jiru yeroo ammaa kanatti Siyuum Kabbadee dabalatee Daggaaragee Gizaaw leenjistoota kilaba Baahir Daar leenjisuuf kaadhimaman keessaa warra caqasamanidha. Waan fedheef Inistiraaktar Abrahaam Mabraatuun kana booda sadarkaa fiifaatti eliitii ekspertii ta'uun filatamanii kan jiran. Waggoota lamaan dhufan kanaaf. Kontiraan isaanii haala yeroo irratti hundaa'ameeti kan dheereffamuuf ta'a jedhameeti kan jiru. Egaa moojiloota garaagaraa qorannoof qo'annoo kubbaa miilaa wajjin wal qabatee Afrikaa keessatti sadarkaa kaafitti moojiloota garaagaraa qopheessuu sanadoota garaagaraa qopheessuu wajjin wal qabatee itti gaafatamummaan guddaa isaanirraa eegama jedhameeti kan jiru. Waan fedheefu nama jalqabaa ekspertii teeknikaa fiifaa ta'e nama Itoophiyaa jalqabaa ta'eeti kan jiran. Carraa gaarii hawwinaa fi hojii gaarii carraa gaarii akkasuma jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIB keenyadha. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa argan irratti kaasnee marii taasisaa kan jiru. Turtii booda yeroo itti deemnu dhimma ispoortii biyya alaa argannetti kan ceenu ta'a. Nu waliin turaan affeerraa keenya eessayyuu hin deemina. Ispoortiin FIB akkatti fedhi kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB dhimma ispoortii baargamaa arganitti yeroo ceenu Pirimeer Liigiin Ingiliz torbaffaa isaatiin deebi'ee dhufeeti kan jiru. Har'a sa'aatii 8:30 irraa kaasuun tapha Wolverhampton Wanderers Moldinii irratti Manchester City waliin taasisuutiin kan itti fufu gara galgalaas taphoon taasifaman jiru. Newcastle Bournemouth waliin St James Park irratti sa'aatii 11 irraa kaasuun taphni taasisan eegama. Tottenham Hotspur fi Leicester City taphni isaan sa'aatii 1:30 irraa kaasuun staadiyoomii Tottenham Hotspur irratti waliin taasisan tapha cimaa xiyyeeffannoo argate kan torban kanaati jedhameeti kan jiru. Egaan waa'ee Wolves faa kaasnee haalaallu ashuu Wolverhampton Wanderers Diego Costa
mallatteessifatee kan jiru taphataan kun yeroo dhumaaf Premier League keessa kan taphatee yaadattooteef bara 2017 tapha FA Cup xumuraa Arsenal fi Chelsea waliin taasisuun Arsenal injifatee irratti ture yeroo xumuraaf Ingiliz keessa kan taphatee jira taphataan kun taphataa lammii dhalootaan biyya Biraasiil lammummaatiin biyya Speen akka ta'e beekama kanaan dura Atletico de Madrid keessatti taphataa kanan beekna Atletico Madrid waliin milkaa'insa adda addaa gonfatee kan jiru taphataa amala kanaan dura Eric Cantona faa Zlatan Ibrahimovic faa Roy Keane faa Patrick Vieira faa qaban dirree keessatti taphataa amala akkasii qabudha baay'ee controversial taphataa dirree keessatti taphattoota waliin wal qoqocoluu kana daddarbachuu kana baay'isa deeggartoota Arsenal osoo gaafatte sitte amala isaa yeroo baay'ee gatii isaan kaffalchiisee waan jiruuf na yaadatta tapha dhaqaa galaatiin Koshiliiniin itti fakkaata Lawan Koshiliin yeroo lamaanuu kaardii akka argatuuf gahee isaa baatee nama Chelsea waliin qaban kanaaf irratti wayita tokko immoo yaadattooteef taphattoota Arsenal tapha tokkoon Arsenal taphataa lama kaardii diimaatiin keessaa dhabee ture yaadattooteef wayita sanas Diego Costa ture tiyaatira sana dirree keessatti hojjechaa kan ture taphataan kun deebi'ee dhufee taphataa ganna 33ti taphataa Wolverhampton Wanderers ta'eeti kan jiru taphataa dhufaatiin taphataa kana miidiyaalee idil addunyaa garaagaraa wal falmisaa jira mata duree miidiyaalee idil addunyaa garaagaraa ta'eeti kan jiru. Kostaan gara Wolves kan dhufee fi tokko taphattoota sarara fuulduraa irratti humna dabalataa ta'aafi jedhameeti kan tilmaamtu yoo jiraate Raul Jimenez erga miidhama keessummeessiin asitti jireenyaan akka haala gaariitiin kilaba kana tajaajilaa kan jiredha. Sababni isaa guutummaan guutuu daqiiqaawwan 90 taphachuu irratti irree akkasuma miidhama irra deddeebiitiin keessummeessaadha kan jiru. Kana walii wal qabatee yeroo hundaa tapha hunda irratti available miti yookiin immoo arga qophaa'aa miti jechuun dandeessa jireenyaan. Taphataan sarara fuulduraa isaanii lakkoofsa galii Raul Jimenez kana walii wal qabatee Diego Costaan qaawwa kana isaaniif uwwisuu danda'ama karaa biraa jedhamee tilmaamama kana biraa osoo hin taane taphattoota sarara fuulduraa keessumaa yooma booda kana false number 9 kan isaan fayyadamaa jiran taphataa sarara teessoo jijjiira Daniel Podence fa'aa taphachiisaa kan isaan jiran taphataan kun osoo teessoo jijjiirraa taa'uti Raul Jimenez taphataa kana kan isaan fayyadamaa jiran false number 9 isa jennu kanaaf kan isaan fayyadamaa jiran kanaaf taphataa kanarratti amantaan isaan qaban akkuma beekamu gadi bu'eeti kan jiru Bruno Lage jechuun danda'ama sababni isaa miidhama sirra deddeebiin keessummeessaadha kan jiru akka kanaan dura consistency hin qabaatu taphataan kuni kana walii wal qabsiisanii taphataa lakkoofsa galiin barbaadu turanii Daniel Podence fa'aa akka kanaatiin siizini guutuu kilaba kana gargaaru yookiin immoo tajaajilu carraan isaanii qaban dhiphaadha kanaaf Bruno Lage taphataa kana akka garee isaaniitti isaan fidan yookiin immoo humna biraa taphattoota sarara fuulduraa irratti dabalan jettee carraan itti kaasuuf qabdu olaanaadha sababni isaa taphattoota saanduqa penaaltii keessatti kubbaawwan argatanii garagalchiitti jiruuf conversion ratein isaanii olaanaa ta'e yookiin immoo taphattoota sarara fuulduraa authentic number 9 taphattoota jettu keessaati Diego Costaan isa tokkodha gaaffii qabu. Seenaadhaa yoo kaaste dhugaa umuriin deeme isa umuriin deeme kaasuu dandeessaa yookiin immoo rakkoowwan kanaan duraa fi ga'umsa inni kanaan dura agarsiisaa turee fi ammaan agarsiisaa jiru akka rakkootti kaafne yookiin immoo gaaffii biraa goone yoo bira dabarre garuu taphataa lakkoofsa 9ti garee kana tajaajiluu danda'a jettee kaasuu dandeessa garuu xiqqoo ishee decline godhe jira taphataan amma irra jiru kana walii wal qabsiiftee xinnoo gaaffii keessa si galchuu danda'a guutummaan guututti. Dirree kubbaa miilaa irratti fagaateeti kan jiru yeroo xumuraaf Atletico Madrid keessa ture kan yaadannu garee Diego Simeone keessatti taphataa kanan beekna. Garee Diego Simeone keessatti iyyuu bara dorgommii xumuraa waggaa 2 darbe jechaadha yeroo taphatu teessoo jirra taate kan ture. Harka caalaa. Yeroo Luis Suarez gara Barcelona irratti gara sana deeme teessoo jirra taate kan ture Diego Costa isa dura beeknu fakkeenyaaf bara dorgommii 2013-2014 Atletico Madrid Diego Simeoneetiin durfamaa waancaa La Liga yeroo injifatu shoorri taphataa kanaa isa olaanaa ture. Ga'umsa olaanaa agarsiisaa turan taphattoota. Waggaatti ammoo Premier League itti dhufee garee Jose Mourinho keessatti Chelsea waliin shaampiyoonii akka ta'e yaadatama. Waggaatti aanu Leicester Cityin Claudio Ranieriitiin durfamaa shaampiyoonii Premier League Ingiliz akka ture yaadatama. Isatti aanu Antonio Conte waliin ammas taphataan kun ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisuun shaampiyoonii liigichaa akka ture yaadatama. Oma gaaffii qabu Eden Hazard waliin taphataa sarara fuulduraa irratti Chelsea waliin qindoomina ajaa'ibaa agarsiisee akka ture yaadatama Chelsea keessatti. Gara Atletico Madrid deebi'ee garuu boodarra
Diugo Costa isa as dhiyoo waggoota muraasa as argaa ture sana arguu dadhabnee ture boodarraa amma immoo maayyuu dirreerraas baay'ee fagaateeti kan ture shaakala hojjechaan turre gaaffiin fiizikaal fiitnees isaa irratti yookiin immoo ga'umsaaf jabina qaamaa isaa irratti ka'u jiraachuu mala dhimma kana hojii wal qabatee xiqqoo ishee hojii gaggeessaa olaanaa Wolverhampton Wanderers iyyuu ishiin dubbateeti kan ture. Anyways taphataan kun yeroo dhiyootti anis deebi'ee gara ga'umsa koo isa duriitti nan deebi'a ga'umsa qaamaa koo isa durii deebisee argachuuf nan hojjedha waan jedhu kaaseeti kan jiru. Turtii waggaa tokko qofaadhaan itti fakkaata kan Wolves waliin turu. Inni isaan kana filataniifis tokko taphataan kun ga'umsa kanaan duraa irratti yookiin immoo fiizikaal fiitneesiin isaa iddootti deebi'uu danda'a. Kanaaf kana caalaa walii galtee haaraa yoo itti kennan akkuma ammatti kaasuuf kaal riiskii guddaa keessa galuu ta'a. Qisaasa'ama keessa galuu waan ta'uuf waggaa tokko qofa ilaaluun isaanii tokko ilaalanii itti fufsiisuuf carraan isaan qaban olaanaadha jettee kaasuu dandeessa. Manchester City egaa tapha Champions League Awurooppaa tapha ramaddii lammaffaatiin eeggadda Etihad irratti Borussia Dortmundiin galchii 2-1 injifachuun isaa yaadatama. Jude Bellingham galchii dursa qabsiistu Borussia Dortmundiif lakkoofseeti kan ture boodarra garuu John Stones galchii Vincent Kompany waggaa 2 dura Leicester City irratti lakkoofsee Manchester City dhiphina keessaa baasee yaadachiisu lakkoofseeti kan ture galchii qixxeessu boodarra garuu kubbaa Joao Canceloon mijeessee kenne yaadatoo ta'ee fi Luka Modric bara darbe Chelsea irratti yeroo Rodrigoon galchii lakkoofsee kubbaa ajaa'ibdu tokko miilla isaa kutaa miilla isaa ishee bakkeetiin boca muuzii fakkeessee rukutee yeroo inni erga qilleensa irra yaadanna kubbaa sana fakkaattu xiqqoo ishee sana wajjin wal fakkaattu Joao Canceloon karaa qarqara bitaarraan miilla isaa mirgaatiin dhiitee Erling Haalandiif kennee ta'us garuu kubbaan Canceloon kubbaa miidhagduu sana haa kennu iyyuu malee kubbittiin hojii manaa ishee kan hin fixxeen turre xiqqoo ishee rakkistuu ture. Erling Haaland kubbittii sana haala nama ajaa'ibuutiin kanaan dura inni illee dubbateera garuu yeroon Dortmund keessa jiru ture Wolfsburg irratti galchii akkanaa lakkoofseen ture jedheetu kan tanaa illee hin argine isa dubbatee ibsa gaazexeessaaf kenne. Yeroo baay'ee akka waan hin hordofneef ta'a Bundesliga. Bundesliga galchii sana hin argine yaa ofii koo hin argine akkas jedhee dubbatee ture. So galchii ajaa'ibduu sana lakkoofseeti kan ture. Manchester Cityin xiqqoo ishee qoramee ture. Galchiin sun dhiphina Guardiola dhiphina keessaa galchii baasee ture jechuun danda'ama. Ammas gareen Pep jechaadha. Garee naaroo godhee dhiphisee yabbatee duubarraan baay'ee kompaakt ta'ee disipiliinli yookiin immoo naamusaatiin otoo faawuliin hojjetiin saanduqa peenaaltii sararratti garee faallaa ofirraa faccisu irratti Manchester City ammas akka rakkatu nutti agarsiisee kan ture. Raajii Erling Broot Haaland hojjete sanatu Manchester City sadarkaa sana keessatti injifatamu yookiin immoo salphina sana jalaa. Manchester City yoo kaaftee ilaalte jireenyaan taphoota Champions League bara darbee irratti kan injifatame yoo jiraate taphattoota akka Erling Haaland dhabuudha jettee kaasuu dandeessa. Yeroo Real Madridtiin injifatame hirmaannaa Champions League keessaa bahe yookiin tapha dorgommii Champions League keessaa bahe. Taphataan kun kan inni barbaadameef immoo taphoota akka kanaa irratti Manchester City yeroo rakkatu galchiiwwan akka kanaa ajaa'ibsiisu isarraa eegaman. Kanaan duras kaasaa turre. Akka gareetti yeroo Manchester City rakkatu taphattoon individual brilliance yookiin immoo ga'umsa dhuunfaa isaanii fayyadamanii garee isaanii mo'amuu jalaa yookiin qabxii gatu jalaa baraaran taphattoon akka Erling Broot Haaland hin barbaachisu ture Manchester City homaa gaaffii qabu. Sana fuuldura irratti kiliinikaalitii hanqata ture Manchester City. Kanaan dura wanti kaasaa ture waggaa 2 dura waancaa Champions League Awurooppaatiin xumuraaf gahee Chelsea yeroo injifatames wanti Manchester City irratti argine kana ture. Carraawwan galchii kallattiiwwan garaagaraa irratti uumamaa turan garuu rakkootti fayyadamu rakkoo kiliinikaalitii carraa uumametti fayyadamuu dhabuu ture. Carraa uumame garuu tokkos haa ta'u lamas haa ta'u hamma argatetti taphataan itti fayyadamuu danda'u Erling Broot Haaland waan isaan barbaadaa turan waggoota lamaan darban erga Sergio Kun Agueroon ga'umsa olaanaatiin Manchester City gargaaruu dhaabeenas taphata akkasii barbaadu turanii of course amma argataniiru itti fayyadamaniiru tapha akkasii irratti kan isaan barbaadanii tapha isaan barbaadan irratti isaan bira gaheera. Kanaaf Manchester Cityin waan barbaadu yookiin immoo taargeetiin Erling Haaland fide taargeetiin isaa taphoota akkasii irratti ture. Taargeetii irratti barbaadde kana irratti immoo Erling Haaland guutuu ta'e isaaniif argameera. Kanaaf waan barbaadan Erling Haaland irraa argataniiru jechuun danda'ama. Kanaaf Manchester Cityin kanaan dura lakkoofsa 9 taphattoota lakkoofsa 9 dhabee false number 9 ittiin taphachaa ture. Taphattoota kilaboota kana irratti galchii lakkoofsuuf rakkachaa ture. Ammaan kana Erling Broot Haaland irraa argateera jettee guutummaan guutuutti afaan guuttee dubbachuu hin dandeessu. Karaa dorgomaa Premier League irratti carraan dorgomaa kana baroota darbaniin olitti dorgomaa cimaa ta'e carraan inni hirmaachuuf qabu yookiin immoo carraan inni itti fufuuf qabu tokko Erling
Brootaland gara Manchester City dhufuunsa akeekachiisaadha. Homaa gaafiin qabu Erling Haaland gara garichaatti dhufuunsa sara fuulduraatti qualitiin dabaluuf jira. Of course gaaffii mobility Manchester City irratti ka'uu jira. Fakkeenyaaf erga Leroy Sané fi Sterling garicha gadhiisanii asitti Manchester City hanqina mobility qaba dynamic miti akka kanaan dura sanaatti wanta jedhamee ka'uu jira. Amma xiqqoo ishee Manchester City gara pragmatismiitti dhufeera. Akkaataa gareen faallaa dhufaatii garee faallaa keessummeessuun garee faallaa like as a look and the key model waan jedhamu enzyme and inhibitor irratti yaadattoo ta'eef dot biology irratti akkaataa gareen faallaa dhufetti garee faallaa keessummeessu waan jedhamu isa leenjistoonni kanaan dura kanneen akka Big Sam fa'aarratti arginu kanneen akka Jose Mourinho fa'aarratti arginu amma immoo dhiyoo Pep Guardiola irratti arguu jalqabneeti kan jiru. Anyways dynamismii hanqata garuu dhufaatiin Erling Haaland immoo sara fuulduraatti wanta boost godhee beeku. Akkuma jirutti ta'ee Manchester Cityn ammaan kana kanatti kaaftu Erling Braut Haaland carraan kubbaa xuxuqu yeroo baay'ee jireenyaan xiqqaadha. Kubbaawwan 17 tuqee carraan hatirkii hojjettee ba'aa ture taphoota darban irratti argineera. Ammaan kanas taphoota Ingilterraa irratti Ederson Moares isaatiin ol ture kan inni kubbaan inni tuqee taphataa. Amma gaafiin ka'u jira. Gaaffii kaasan ta'aa ta'u iyyuu malee taphataan kun garuu mobility yeroo waan baay'ee sprint godhee carraan inni boof qabu yeroo baay'ee olaanaadha. Yeroo baay'ee irra deebitee yoo argite sprint godhee ba'a. Manchester Cityn immoo taphni taphatu kaaftee duuba suuta jedhee tokko lama walitti kennaa kan dhufe kubbaa gara fuulduraatti siqu. Kubbaawwan foxxoqanii yookiin immoo kubbaawwan dhedheeroo taphattoota gidduu yaa'an yookiin immoo bu'uu baafatanii taphattoota sarara fuulduraatiin carraan isaan ga'uuf qaban Manchester City keessatti yeroo baay'ee argitu. Ammaan kana kanatti argitu yoo jiraate Kevin De Bruyneetiin ala taphattoonni kubbaawwan gaggabaaboo fayyadamanii gara saanduqa piinaaltii garee faallaatti kan deeman. Erling Braut Haaland yoo ilaalte immoo kubbaawwan dhedheeroo akkasii irratti sprint godhee bahee yeroo inni fudhachuuf yaalu argita. Yeroo baay'ee 2-3 fiigaa taphattoota biraatii kubbaan isaan gahu ammas 2-3 fiigaa taphattoota biraa kubbaan isaan gahu. Yeroo akkana wantoota kana Manchester City keessatti isa mudataa kan jiru. Pep Guardiolaanis gaafatamee ture kana akkamittiin furuu dandeessu jennaan of course sirriidha. Ammaan kana garee keenya faana guutummaan guutuutti keemistiriin inni qabu garee keenya keessatti waliin taane yookiin immoo keemistiriin keenya waliin simanne jedha kan inni kaasee jiru. Ammaaf taphataan kun taphataa taayipii biraati. Kanaan dura Manchester City keessa taphataa akkasii garee Pep Guardiola keessatti City dhiisii garee Pep Guardiola keessatti argine hin beeknu ture. Amala Zlatan Ibrahimovichis qabaa jiru. Zlatan Ibrahimovic Pep Guardiola waliin hojjechuu hin dandeenye waggaa tokkoof qofaadha kan hojjete Inter Milaanitti gaggeeffame. Amma garuu taphataa kana wanti kaasnee dubbachuu dandeenyu amma Manchester City wanti barbaachisu qabxiidha. Ingedda tapha Ingeddaatiin Erling Haaland to galchisan lakkoofne ta'e you're not sure Manchester City injifatee waa'ee ba'uusaa wanti itti amantu tokko hin jiru ture. So paasii miti kan injifachiisu yookiin immoo kubbaa walitti dabarsuu miti gooliidha. Amma wanti dubbates kanadha. Ani kaayyoon koo anumaayyuu abjuun koo kubbaa shan tuqee galchishan lakkoofse waan jiru dubbateeti kan jiru. Kubbaawwan inni tuqeerra galchiiwwan inni lakkoofse akka caalee. Waan fedheef Newcastle's Bournemouth waliin taphatan taasisan eegama Tottenham Hotspur fi Leicester City immoo galgala keessa sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 akka dhawaata keenyaatti jechaadha kan akka Itoophiyaatti sa'aatii irbaata irratti taphatan taasisan eegama Tottenham Hotspur amma ammaatti kilaban injifatamnedha. Amma ammaatti kilaban Tony injifatamni isa bira. Manchester City jiran injifatamne. Kilaban injifatamne isa bira ta'eeti kan jiru Tottenham Hotspur Leicester City immoo taphoota jaan darban keessaati tapha 5 injifatamuun tapha tokko qofa qixa beeti kan jiru kilaba altakkaan injifatamnee fi kilaba altakkaan injifatamneetu walitti dhufaa jira. Brendan Rodgers tarii guyyaatti xalayaan isaanii barreeffamu ta'uu danda'a beeti kan jiru dirreef ni jedha kan isaan taasisan Antonio Conte torban darbe tapha Champions League Europaatiin galchii 2-2 Sporting Lisbon injifatamee kan dhufe yaadatama. Physically mentally drain ta'anii jiru taphattoonni Tottenham Hotspur daqiiqaa 90 guutuu galchiin keessummeessiin daqiiqaa 90 guutuu dirree keessatti erga ifaajaa oolaniiti. Daqiiqaa dabalataa irratti stoppage time irratti galchii wal lama keessummeessanii galchii 2-2 injifatamanii ba'an. Injifachuu dadhabuu waan biraadha. Daqiiqaa 90 guutuu at least yoo injifachuu illee dadhabde wanti ittiin ati excuse gootu yookiin wanti ittiin tolerate godhu deeggartoonni wanti isaan dhiifamasii godhan at least galchiin keessummeessanii at least injifatame qabxii qooddattee baateeta waan jedhamu jira. Garuu daqiiqaa 90 guutuu erga akkas godhanii booda wanta dhuma irratti haamilee taphattootaa cabsu daqiiqaa dhumaa keessatti galchii 2 keessummeessanii isaan qaqqabeera. Haa ta'u garuu Antonio Conte irratti of course gaaffiin Champions Leaguein ka'a yeroo baay'ee Champions League phobia qabudha. Akkuma yeroo baay'ee
lakkoofsi 9 Chelsea karsii qaba jedhan yookiin immoo Liverpool leenjisaa Liverpool Jurgen Klopp waggaa torba faasaan irratti karsii qabu jedhaman isaan kunis Champions League irratti akka jedhamu yeroo baay'ee Champions League irratti karaa dheeraa yeroo isaan deeman hin argitu bara darbes bara waggoota lamaan darbeen itti fakkaata Inter Milan garee ajaa'ibaa qabatanii karaa dheeraa hin deemne kana walii wal qabsiiftee waan kaaf garuu Premier League irratti dorgomaa cimaa ta'anii akka dhiyaatan ammaan kana nutti agarsiisaniiti kan isaan jiran taphoota darban jaarraatii qabxiiwwan 14 argatanii Manchester City wajjin hin qixatanii Arsenal qofaatiin kan isaan caalamanii jiran qabxii kana wal qabsiiftee yoo kaaftee ilaalte ammas taanaan Tottenham kilaboota kaaniif qormaata akka ta'e akka itti fufu beekamaadha haa ta'u malee gara Leicester City Brendan Rodgers yoo ilaalte bara kana taphoota leenjisoota qabxii sassaabachuu dadhabanii rakkatan keessaatti isa jalqabaatetti kaasuu dandeessa ammaan kana inumaayyuu Premier League jalqaba yeroo jalqabamu tapha leenjisoota jalqaba ari'aman keessaa Lampard fa'aa jedhamaa ture ammaan kana garuu persentii isaa Brendan Rodgers Graham Potter kan Bournemouth yondo leenca Bournemouth maqaa isaanii irraanfadhe isaan ari'amaniiti kan isaan jiranii ammaan kana garuu kan sadarkaa qabatee jiru yoo jiraate Brendan Rodgers itti kaasuu dandeessa taphoota jaan darban irraatti qabxii isaan argatan tokko jechuun immoo taphoota jaan keessaatii tapha tokko hin injifanne kanaaf Brendan Rodgers ammas rakkina yookiin immoo dhibbaa keessa galchuu danda'a jettee kaasuu dandeessa garuu taphattoota garagarii isaaniitti fiduuf osoo qabanii taphataa tokko qofaadha kan isaan dhumarratti garagarii isaaniitti fidan isumayyuu immoo taphataa Wills Fofana gara Chelseaatti imale bakka buusuufidha kanaaf dhiphinni gubbaarraati yookiin immoo boordii keessaatti isaan raqa gahaa ture ammaan kana ifatti bahee Brendan Rodgers gara fuulduraatti akka inni mul'ataa jiru isaan taasisa jechuun dandeessa kanaaf yoo hojii isaanii dhabu ta'e Brendan Rodgers tokko homaa gaaffiin qabu dhiibbaa kanaan dura boordii irraati yookiin immoo deeggarsa boordii irraati sababa hin arganneetiin hojii isaanii dhaban jettee afaan guuttee dubbachuu dandeessa sababni isaa taphattoota of cimsuu barbaadu turanii taphattoota garagarii isaaniitti fiduu barbaadu turanii taphattoota iddoo hanqina kana bara darbee argisiisan sana kana duuchuu barbaadu turanii numaayyuu taphataa isa garii isaanii keessaatti qabna jedhan immoo dabarsanii kilabootaaf dabarsanii kennanii waan jiraniif hojii isaanii dhabu taanaan homaa tokko shakkii tokko malee hojii isaanii kan isaan dhaban sababa yookiin immoo kooziidha kan jettu guutummaan guututti boordii kilabichaatti itti kaasuu dandeenya. Ilmi Vichai Sirvadhana Prabha garaatti jabaachuu isaanii oole tapharraa kan injifataman ta'e taphoonni booritti fanii taasifaman jiru Arsenal Brentford waliin Brentford Community Stadium irratti taphni isaan taasisan eegama dhuma torban kanaatiin derbiin eegamaa takkaamni tokko ture tarii tapha Chelsea fi Liverpool waliin taasisan eegama ture isa caqasuufan jira Manchester United Leeds United waliin kilaba Yorkshire fi kilaba Lancashire sa'aatii 10 irraa kaasuun Old Trafford taphni isaa waliin taasisan haqameeti kan jiru derbiin kun egaa Ingiliz keessatti derbii kilaboonni garagaraa miira darbiitiin kan beekaman jiru isaan keessaa tokko Manchester United fi taphni Leeds United akka darbiitti ilaalama sirna awwaalcha giiftii Elizabeth dhuma torban kanaatiin waan gaggeeffamuuf baay'inni poolisii gahaa Greater Manchester irraatii ramadamuu fi sababa hin dandeenyee fi taphni kun gara biraatti tapha riiskii fuudhaa baay'isee rakkin nageenyaa irratti uumamuu danda'a jedhamee waan yaaddaamee fi Brentford fi Arsenal bor sa'aatii 8 irraa kaasuun taphni isaan eegama bara darbee taphaman isaatiin Brentford Arsenal injifachuu isaa yaadatamaa Everton West Ham waliin sa'aatii 10 daqiiqaa 15 irraa kaasuun taphni isaan taasisan eegama La Ligaatiin taphoonni torban kanaatiin eegaman jiru derbii Madridiitiin Real Madrid fi Atletico Madrid taphni isaan taasisan eegama Barcelonaan Elche waliin sa'aatii 11 daqiiqaa 15 irraa kaasuun Atletico Madrid bor Wanda Metropolitan irratti galgala keessa sa'aatii 4 irraa kaasuun Real Madridin kan keessummeessan hin eegama Serie Aatiinis taphoonni eegamu torban kanaan jiru isaaniin haa caqasnu dhuma torban kanaatiin taphni Serie A taasifamu Udinizeen Inter Milan waliin bor sa'aatii 1 daqiiqaa 30 irraa kaasuun Roomaa fi Atalantaan bor sa'aatii tokko irraa kaasuun galgala keessa Milan Napoli waliin sa'aatii 3 daqiiqaa 45 irraa kaasuun taphni isaan taasisan hin eegama Bundesligaatiin Augsburg fi Bayern Munchen qarra sa'aatii 10 daqiiqaa 30 irraa kaasuun Borussia Dortmund Schalke waliin sa'aatii 10 daqiiqaa 30 irraa kaasuun taphni isaan taasisan eegama dhumarratti waan tokko kaasuu fi taphataan teenisa dirree beekamaa lammii biyya Switzerland Roger Federer turtii waggaa 24 booda sooroma baheeti kan jiru taphataan kun waancawwan Grand Slamii digdama injifachuutiin tapha sadarkaa sadaffaa irra taa'eeti kan jiru yoondoo gurbaadhee fi Novak Djokovic fi Rafael Nadal qofadha kan isaan caalan taphataan kun taphataa ajaa'ibaa ture seenaa teenisa dirree keessatti taphataa seenaa ajaa'ibaa qabudha qixa Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo kubbaa miilaa keessatti kaasnuun Roger Federer Rafael Nadal fi Novak Djokovic
rivalry ajaa'ibaa nutti agarsiisan kan turan tokkoffaa taphataa kana wanti dinqisiifatu keessaa tokko technically he's very gifted yeroo injifatu iyyuu waancaatiin haa caalu malee Djokovic fi Nadaliitiin haa caalu malee garuu direetti yeroo injifatu amansiisee garaagarummaa bal'aatiin injifata jedhama kanaaf jedhatti teenisa dirree yeroo taphatu dirree irratti illee yeroo laaltu kanaan dugaa wayita garaagaraa irratti Wimbledon dabalatee French Open Australian Open US Open Grand Slam afur garaagaraa afurratti taphataa baay'ee milkaa'ina addaa gonfatee ture technically baay'ee giftiidha powerfulidha miila akkaatanti teenisa sana rukutu dirree keessatti miidhagaa ijatti baay'ee hawwata namoonni baay'ee gadda isaanii ibsachaati kan jiran Roger Federer taphataa ganna 41tti miidhamni erga tammaatee booda soorama ba'uusaa beekameeti kan jiru dhimmoota biroo jiraate yeroo ta'an kan tiimuusaa har'aaf nu haga'u kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB keenya ture dhimmoo ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan ture istuudiyoo keessaa ani jireenyaa dinqisaa fi ashannaa fi darajee ogeeyyii kaameraa keenya Roobsan Dajanee fi Lammii Solomoon waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru yeroo ta'an dhimmoota biroo qabannee hamma ol deebinutti nagaan tura horaa bulaa deebanaa sanii jenna.